Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii Koree Noobeelii Noorwee mootummaa addunyaa dabalamuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waraan waliinii kakaa biyyattii deemaa jira dhaabuu gaafatan. Abiy kabar 2019 badhaasa Noobeelii kan argate walajjeesuu kan dhaabuu fi itti gaafatamummaa adda qabaa jedhu Koreen kun. Waggaa tokko eegi Koreen kun gaa'ee murteessaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti naga buusuuf taphatee jedhee badhaasin booda waraanee loltoota isaatii fi finciltoota Tigraay jidduutti eegal. Waraan waggaa tokkoo fi ji'oota deemaa jir kanaanii namni hedduun lubbuu dhabanii kan miliyoona lakkaaman qe'ee isaanii irra buqqa'anii kan miidhaman. Akkasumas deeggarsa dhabuun namoonni hedduun beelaaf saaxilamanii fuul hawaasa idil addunyaa biyyattiitti deebis. Dhimma kan irratti Koree Noobeelii kun yaada isaanii kennuun beekamaa miti. Ministeerri muummee yaada kan irratti deebii hin kennin. Garuu dubbi himtuun waajjirri isaa Bileenesiyyuu asiin dura biyyattiin balaaf doorsifamnaan badhaasii nagaa tarkaanfii fudhachuu hin dhowwuu jetti. Gaaffii Koree kanaa furmaanii karaa nagaan akka argamu dhiibba taasisaa jedhamee eegama. Jija ol eegee hojjettoonni Medicine Sans Frontiers Maria Tedroosii fi Yohaannes Tigraay ajjeefaman namoota isaan ajjeesee addaan hin baafne jedha dhaabbatichi. Haa ta'u malee ajjeechaan isaanii tasaa hin ta'in hubannee ka jedhu MSF sochiin Itoophiyaa keessatti xiqqeessuu fi rakkoo namooma biyyattii keessa jiru furuu fi deebi'anii nagaan hojjechuu akka danda'an irratti hojjechaa jiraachuu beeksisan. Qorannoo taasisanii fi waan hubatan pireezidantiin dhaabbatichaa Paula Gill akkanaan ibsite. 6 months after the murder of our colleagues, Johannes Halefom, Tedros Ajjecha waayillan keenya Yohannes Halefom, Tedros Gabramariamii fi Maria Hernandez ji'a ja'an boodas har'allee waa'ee haala ajjechaa isaanii fi qaamni itti gaafatamummaa fudhatu eenyu akka ta'e ifa miti. Wanti haga ammaa beeknu waxabajjii 24/2021 hojjettoonni keenya sadan kun Tigraay keessa Abiy Ahmeditti lola cimaa humnoota mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti taasifamaa tureen namoota miidhaman barbaacha imalaa turani. Gareen MSF Abiy Ahmed buufatan namoonni miidhaman hedduun bakka shaawwati higgum jiraachuu odeeffannoo argatani. Erga sa'aatii tokko imalanii booda konkolaataan isaanii dhaabbate. Boodarras reeffi isaanii konkolaataa irraa meetira 100 hanga 400tti fagaatee argame. Madaan isaaniis akka agarsiisutti rasaasaan dheenyarraa itti dhukaafamee ajjeefamani. Ragaan kun waan mul'isu haleellaan kun dhukaasa gidduutti wanta mudate osoo hin taane ajjecha hojjettoota qarqaarsaa namoomaa ta'ee jedhamee raawwatamedha. Taateen kun wayita mudatutti hojjettoonni keenya siivilii fi hojjettoota gargaarsaa ta'uu isaanii ifatti kan mul'atu ture. Konkolaataan ittiin imalaa turanis asxaa MSF kan qabuu fi alaabaa lama mirmirsaa kan ture yoo ta'u itti dhukaafamee ture. Haalaanis gubateera. Ji'oota 6 darbaniif waayillan keenya maaltu akka mudate baruuf qaamolee waraana kana keessatti hirmaatan mara wajjin haasawaa turre. Ministeerota mootummaa Itoophiyaa garaagaraa wajjin irra deddeebiin wal argaa kan turre yoo ta'u ajjechaan kun akka qoratamuu fi bu'aan qorannoos akka nuuf kennamu yaalaa turre. Kana malees gaaffii ol fakkaataa ta'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLFif dhiyeessineerra. Bu'aa qorannoo kanaa isa dhumaa hanga ammaa hin arganne. Hojiin MSF Itoophiyaa keessa qabu maal fakkaataa ka jedhu Poolaan akkanaan himti. Following the killing of our colleagues in Tigray, we suspended activities. Ajjecha waayillan keenya hordofee waxabajjii keessa MSF gariin hojiilee Tigraay keessaa qabu dhaabuuf murteesse. Adoolessa keessa immoo mootummaan Itoophiyaa hojii MSF naannolee Amaaraa, Gaambeellaa, Kibba Tigraay fi Sumaalee keessaa ji'oota 3 uggure. Uggurri kun onkololeessa keessa ka'us sagantaalee keenya fayyaa rakkoolee nageenyaa fi danqaawwan bulchiinsarraa kan ka'e jalqabsiisuu hin dandeenye. Yeroo ammaa naannolee garaagaraa biyyattiitti hawaasni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu jiraatanis MSF rakkoolee kana furuuf deebii barbaachisu kennuu hin dandeenye. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan waancaa Afrikaatiin tapha maroo lammaffaaf argeeffameen Itoophiyaan 4-1 mo'atamte. Kameruun tapha lammaffaa mo'achuun qabxii argattee Itoophiyaan duwwaa qabaachuun carraa duraatti darbuun xiqqeesse. Itoophiyaan tapha jalqabaatiin Keepvaardiin mo'atamte. Ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 cabsuu isaatiif aangoo irraa bu'uu gaafatama. Johnson gocha bara 2020 keessa ta'e kanaa fi dhiifama gaafatullee miseensota maree paartii dabalatee kaanis dhaga'uu argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Johnson gamisaatiin sabab kanaatiin baay'ee yoo aananillee ittiin murtaa'uu jedha. Suudaanitti hiriirri bulchiinsa waraana mormuu itti fufee jira. Har'aa humnoonni nageenyaa mormitoota 1000 lakkaa'aman gaazii mimmaaniitti darbachuun gargar haadha. Eegee onkololeessaa hiriirri mormii keessatti namoonni 60 ol ajjeefamuun gabaafame. Mootummaan Naayijeeriyaa ugurjii 7 fi Twitter kaa'ee harkaas. Ugurri kun eegii Twiitaan erga pireezidantii biyyattii Muhammadu Buhaarii haqa kaa'ame. Mootummaan ugur kan kakaaseef haal dureewwan dhiyeessee Twiitaan fudhachuun booda.
Ameerikaan waraan kaab Itoophiyaatti dhaabuu fi dippiloomaasiin furmaata akka ta'e dubbata. Dubbi himaan wajjir dhimma Ameerikaa Ned Price waraanichi yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatu gochuu fi US xiyyeeffannoo olaanaan dippiloomaasii cimaa hordofaa akka jirtu hima. Marii Joo Baayidenii fi Abii torba dabre bilbilaan taasisan qaama dippiloomaasii ta'uu ibsa. Dhiyeen kana naannoo Oromiyaatti manneen murtii idilee jiranirraa addaatti manneen murtii aadaa sadarkaa gandaaf aanatti hundaa'aa jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa yeroo garaagaraatti dhimma barbaachisummaa manneen murtii aadaa yoo ibsu dhimmuu fi jaarsummaan fixachuun qaroominaa jedha. Manneen aadaa kan hundeessuun maaliif barbaachisee caaseffamaa fi akkaataan hojimaata isaa akkamii jedhee Elias Mulugeetaa magaalaa Shaashamanneetti pireezidantii mana murtii magaalaa akka ta'e obbo Hirphoo Irreessoo gaafate. Tokko duudhaa safuu uummata Oromoo asiin dura itti fayyadamaa ture sana kan karaa irratti jalaa buufatee hafa sana itti deebisuu fi inni biraa immoo uummanni keenya qe'ee isaatitti baasii malee manuma isaatitti ollaa isaatitti jaarsa isaatiin aadaa isaatiin akka jaarsummaadhaan dhimma isaa fixatu. Inni biroo ammoo mana murtiitittuu namni keenya garasitti kuufamee mana murtii idilee irratti achitti gara malee ka baay'ate kanallee baay'ina namaallee galmee nutti deemu kanallee kan xiqqeessu. Inni dhuma ammoo ragaa sobaa balleessa jaarsi dhugaadhaan kakachiisee aadaadhaan kakachiisee taa'ee akkaataa naannoo isaatitti sirna isaatiin kan dhimma isaa fixu waan ta'eef araaraan illee yoo fixatu somni hin jiru keessa dhugaa kennee kakachiisee fixisiisa waan ta'eef dhimmi sobaa hin baddi. Caaseffamni isaa akkamidha? Eenyufaatu dhaddacharra taa'a? Namoota akkamiiti? Meeqa kan jedhume? Caaseffamni isaa tokko akkuma wannuma filamoo isaa yoo filanuu jaarsotii aadaaf safuu beekan akka uumee sirna abbaa gadaatitti jaarsotii aadaa Oromoo safuu Oromoo afaan Oromoo beekanii nama yakkaan himatamee asiin dura dabamee hin jirre nama jaarsummaadhaan nama raasuudhaan beekamtii qabu nama jaalatamaa amanamaaf qabeenya qabu jedha. Baay'inni isaanii ammoo nama 5 kan gadi hin taane amma achi hojjechuun amma torba akka aanaa kennatti amma ka hojjenne ni uummanni bahee filate torbatu filamee torba saniin fillee geessinee ergasiin booda mana murtii dabarfataa jedhu jira. Isaan waliin baanii bakka tokkotti yaa'ee haamnee deebanii of keessaa nama 7 filatu. Bakka abbaan gadaa jirutti bakka haati siinqee jirtutti qaalluun bakka jirutti waan uumee aadaa keessatti jirtu waan kaleessa gadaan qabdu guutee dhiyaatee ergasii achitti filamee abbaan gadaa kakachiisee hojiitti galu jechuudha. Mana murtii idilee kan mootummaa amma duran hundaa'ee kan jiru wajjin akkamiin hojjeta? Dhimmoota irratti hoo maali garaagarummaan isaanii? Garaagarummaan isaa dhimma maatii fakkeenyumaaf amma dhimma siifilii hundumaa ilaaluu danda'a. Keessaayyuu dhimma maatii irratti maatiin akka biyya keenyaatti yeroo mana murtiitti deemanii waldiigaa oolantu jira. Sababa maatii waldiiguun ammoo ijoolleen isaanii kana irratti hafti. Isa kana hambisuufillee amma dhimma maatii keessatti kan irratti geeffatu kun ammoo dhimma siifilii hunduma ilaala. Yakka ammoo dhimmoota sasalphoo dhimmoota mootummaadhaan himannaan hin dhiyaanne dhimma sasalphaa hunda isaatu ilaalanii araarsu jechuudha. Namni tokko abbaan dhimmaa jechuudha mana murtii gaafa deemu iyyatafaa barreessisee adeemuu qaba. Gama kanaanoo gama mana murtii aadaa kanatti dhufuuf adeemsi namni tokko hordofuu qabu maali? Garam dhaqaa akkam ka jedhume? Qajeelumatti gaafa waa wayii jalaa badanii waa komatti yookaan waan wayii himatu qabaati. Jaarsoliin kun guyyaa ta'antu jira beeksisamee bakka ta'antu jira gaaddisatu jira. Gaaddisa kanatti dhiyaatee iyyata isaa galmeessifata. Afaanis barreeffamaan akka barbaade. Haqee afaaniin kana ebalu kanana godhee jira. Kanana irratti raawwatee jira. Kanana jalaa balleessee jira. Kunnaaf haalaan lamu jedhee dhaqee iyyata. Ergasiin booda namicha waamanii fedhasaa gaafatu. Isa kanatti taa'ee himatee wal qoranii bitaa mirga gaafatanii kan waa akka tullee taate akkaataa aadaatitti garatti deemamutti. Godin Baalee Baatti hanqina nyaataa namaaf horiirraa mudateen namoonni ammaatti gargaarsa barbaadan 250 ol ta'uu ibsan. Hoogganaan wajjira kominikeeshinii godinichaa obbo Jeelan Adam sababoon dheeratee horsiisee bultoonni godinichaa lubbamuu BBC'tti hima. Sabab jijjiirama qilleensaa fi roobii xiqqaatee gaanfa Afrikaatti hongeen godinoota kibba Oromiyaa, Booranaa, Gujiif akkasumas kaaba Keenyaa fi Soomaaliyaatti miidhaa hamtuu fida. Ogeeyyiin haala qilleensaa boonni bifa haaraan dhiyootuu jalqabu himan. Gogiinsa kanaa fi kanaan dur mudatee garaagarummaa maanii Habtaamuu Xibaabu obbo Jeelaan gaafate.
waggoota 10 dura hongeen kun mudachuudha seenaa hawaasa horsiisaa aanalee godinichaa keessa jiranii dabalataan ka duraan caalaa ammoo kan ammaa kun akka malee humna qaba. Akka humna qabaatu kan godhe keessaa roobni yoo fulbaana irratti roobuu qabu sun bal'inaan roobuu dhabuurraa kan madde hawaasni kun balaa hongee kanaaf akka saaxilamu isaan taasise. Dabalataan ammoo bonni fuula keenya durallee dheerachaa jira. Hamma ammatti xiqqoo dandammiin jiru iyyuu kan baraaruu danda'a yoo ta'us kan fuula duraa kun ammoo akka isaan hin barre ammoo humna isaaniitti ol hawaasallee ta'uudha kan qabatamaan aanaa daawwii sarara keessatti illee argamne qaachan raayituu keessatti illee qabatamaan ilaalaa kan turellee kanuma deeggarsi godhamaa jiru kunillee ammoo gahaa miti karaa ol hawaasni kun akka barbaadu keessattuu bishaan dhugaatii amma aanaa daawwii sarara fudhan bishaan boolla gadi fagoo tokkollee hin qaban bishaan kana ammoo dhiyeessi isaanii karaa guutuu ta'e akka dhiyaatuudhaaf boottiin afurammaan mootummaan galchee jira godinni keessatti boottiiwwan naannoo 15 kan tajaajila kennaa jirani kun ammoo gahaa waan hin taaneef dhaabbileen miti mootummas dhuunfas hammi hongee ka duraanii ol beeylada irratti kan cine ta'u beeyladoonni muraasni isaanillee gara du'atti kan deemaa jiranii kun ammoo bakka jiran godaananii aanalee godina baalee koolaanitti galanii jiranii asiin daangaa arsii kanas jiranii gara harargee kanatti illee bakka qilee waabee kanneen keessatti bakka jiidhinsi garaagaraa jirutti hawaasni kun baraaruudhaaf wanni taasisaa jirullee jira kan bakka tafan ammoo manni barnootaa akka hin cufamneef kallattiidhaan dhiyeessiin boottii nyaanni barataa akka dhiyaatuu danda'amu kan wanni gara mootummaatti hin godhames jira hawaasatti garuu kan duraan caalaa hammi isaa waan dabaleef dheerachuu bonaa walii wal qabatee miidhaan namaaf beeylada irra qaqqabu sadarkaa godinatti yaaddoo hammaataa waan ta'eef deeggarsa bal'aa akka barbaadu hawaasni kun fi ulfaatinni inni qabu hongeen kun ka duraan caalaa bal'aa cimaadha duraan hanga onkoloolessa sakaasatti roobni roobu gonkumaayyuu fulbaana keessa iddoo muraasa qofa waan roobeef hongeen kun saaxilamummaan isallee dabalaa kanaaf jira jechuudha. Namni sababa hongee kanaan beelaaf saaxilame lakkoofsi isaa hagam ta'a akkasumas immoo namni lubbuun darbe jira. Tole akka godinichatti akka hawaasni lubbuudhaan dabarreef xiyyeeffannoon hojjetamaa jira keessattuyyuu maatii harka qalleeyyii biratti deeggarsa ammaa godhama lubbuun namaa kan bahe hin jiru jechuudha hanga sa'aatii kanatti beeylada hojii wal qabatee jira jechuudha beeyladoonni du'an hin jira ragaa anaanallee adda baasinee kan jiru ta'uudha kanaan ala ammoo ruuhiin namaa ka hin jiru saaxilamummaa isaa kan ammoo xiqqeessanii namni ammoo deeggarsa barbaadu aanalee amma siniin kana keessatti namni bal'inaan deeggarsa kan barbaadu ta'uudha jechuudha namni ammatti deeggarsa barbaadu nama 200,000 fi 51,000 fi 662. Mee garuu dhiyeessiin deeggarsaa gama mootummaatiin taasifamee fedhii jiru hagam hanqata yookaan immoo fedhiin jiru hagami yeroo ammaa kanatti. Amma namoota kana amma 200,000 fi 50,000 kun guyyaa guyyaan kiloogiraamaadha wanni isaan deeggaraman jiran jechuudha maatii isaanii kiloogiraama 15,000 wanni deeggaramaa jiran jiranii maatiidhaaf ammoo nyaati isaanii zayita waan garaagaraa bishaan dhugaatii mootummaan hin dhiyeessaa jechuudha. Saaxilamummaan kun ammoo maatiin bakkarraa bakkatti waan socho'aa deemuuf nyaata isaanii akka qabatanii osoo bulaan amala isaatiin goggodaana qabatanii deemuu keessattis jala bu'insaan qindoomina gama gubbaa kaasee gaditti koreen hoggansu sadaa balaa jira kan naannoo kan godina kanaana xiyyeeffannoo keessa galchee hordofee namni sun akka hin miidhamneef taasifamaa jira jechuudha. Qaamoleen ammoo nan deeggaraa hawaasa kana dhiyeessii nyaata margaa nyaata beeyladaa fi akkasumas nyaata namaatiin nan deeggaraa jedhu ammoo balbalti godinichaa banaadha deeggaruu danda'anii jechuudha carraa kana wanti ibsu barbaadu. Tole obbo Jeelaan baay'ee galatoomaa jabaadha. Ishi abbaaf ta'an ulfaadhaa. Oduu dabalataan pireezidantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin fonqolcha mootummaa Suudaan deeggaruu mormate. Eegira koon Suudaanitti uumamtee Masriin hoogganaa waraanaa Abdul Fattah al-Burhaan deeggartii jedhanii qeeqan. Haa ta'u malee al-Siisiin dhimkan irratti ibsa baasuu dhabuun keenya gam kamiyyuu deeggarraa miti jedha. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa guyyaa hamaa ijoolleet qa'ee nam dheeta. Hiikan isa maanii kooment keessa nu beeksisa.